Dhimmi Finfinnee maaliif marii biyyaalessaa irratti dhiyaatayyuu kan Oromooti yooti beekamaadha. Maaliif mariif dhiyaata? Oromoon warra kaan irraa waan barbaadu argachuuf ofirraayis waan barbaadu xiqqoo ishee kennuu qaba. Fakkeenyaaf waa'ee Finfinnee irratti maal kennuu danda'a Oromoon? Abbaan biyyummaa Finfinnee Oromiyaa ta'uu kun haalamuu hin qabu. Abbaa biyyummaa jechuun akkam ta'a jechuun maal ta'a? Finfinneen kan Oromiyaati kan jedhu kun yoo xiqqaatee sadarkaa mallattootti taa'uu qaba. Kana jechuun Finfinneen pirezidaantii naannoo Oromiyaa jala galti jechuu miti dirqama. Yoo akkasin ta'u ta'e Finfinneen kan Oromiyaati jedhee waraqaa irratti barreeffamuun yoo immoo mootummaan naannoo Oromiyaa hin bulchu ta'e hiika maal qaba? Finfinneen kan Oromiyaa ta'e teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee ta'e yoo murtaa'e bu'aan nuti argannu baay'eedha. Kun faayidaa addaa kanaan dura jedhamaa ture irraa maal garaagarummaan isaa? Afaan hojii magaalaa Finfinnee afaan Oromoo ta'uun carraa akkas ta'e carraa guddaa. Gibirri Finfinnee keessaa funaanamu mootummaa naannoo Oromiyaaf hin galu yoo ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa akka fedhetti akkuma magaalaa Oromiyaa kan biraa tokkotti hin hoogganu yookiin immoo akkasumatti hin bultu yoo ta'e maal garaagarummaan isaa? Dantaa ofii eegsifachuu yoo jennu dirqama Finfinnee fudhannee Oromiyaa jala galchinee mootummaa federaalaatii fi sabaaf sablammoota kaa wajjin wal loluu manna. Maaliif wal lolama? Amma sabaaf sablammoonni kan biraa magaalota Oromiyaa bakkoota baay'ee keessa jiru. Garuu wal lolli hin jiru magaalota Oromiyaa keessa. Magaalota Oromiyaa keessa sabaaf sablammoonni harka olaanaa qaban magaalaan jiru jira. Yeroo murtaa'e booda yeroo ta'e tokko booda kan uummanni kun dhufe. Dhufuunsaa sun haa dhufu hin kabajamaa fi hin jiraata akkuma nama tokkotti akkuma magaalota kan biraa keessa sabni kan biraa hojjetatee daldalatee mana ijaarratee gamoo ijaarratee jiraachuu danda'utti jiraachuu danda'a. Sabnii fi sablammiin as keessa jiru kun walitti qabamee Oromiyaa jalatti pirezidaantii Oromiyaa jalatti itti waamamsi isaa achi jala yoo jenne bu'uura yaadama federeeshiniin biyya kanaa itti ijaarame wajjin hin deemu. Federaalumti maaliif lafa bulchuu qabaataadhaan tokko gaafa? Hin qabaatu. Maaliif Finfinneen federaal jalatti waamamti? Marii biyyoolessaa keessatti harka olaantummaa bulchiinsa isaa keessatti harka olaantummaa kan qabatu mootummaa biyya bulchu. Aangoon xumuraa kan isaa yoo ta'e fakkeessuuf godhe yoo jedhame fakkeessuuf godhe jedhee namni ama yoo yaade. Mootummaan tokko mariin biyyoolessaa haa godhamu jedhee amane jechuun mootummaa sun gara bal'eensaa jechuudha. Amanuumaan mootummaan kun komishinicha sun hundeesseera waan ta'eefi baajata kan hundas itti baaseera waan ta'eefi waan hin taane hin hojjetu jennee amannee itti deemna moo mootummaan amanteedhaan hojjetti ni hiika. Itoophiyaan yeroo ijaaramtu Oromoon miidhaa gurguddaan irra ga'aa waan tureef miidhaan sunis immoo caba seenaati jedhamee hagammaattis waan himamuu fi marii biyyaalessaa kana keessatti cabni sun akkamitti sirreeffamee Oromoon Itoophiyaan kan kooti jedhee amanee itti fufuu danda'a dhagaafiin kun. Kanaaf Oromoon miidhaa isarra ga'eef araara beenyaa gaafachuu qaba, gumaa gaafachuu qaba. Beenyaa kana eenyuun gaafannaa, gumaa kana eenyuun gaafannaa, araarri sun akkamitti ta'a? Seenaa keessatti Oromoo Arsii irratti yakki raawwatee jira jedhamee barraa'ee yakki sun mootummaa Itoophiyaatiin dhiifama gaafatamee jira jedhamee yeroo gara fuulduraatti barraa'a. Tuulamni toora kanarraa buqqa'e Finfinnee irraa buqqa'e buqqa'uu isaa kan agarsiisu siidaan yoo dhaabbate akka beenyaatti fudhatama. Kana booda waan ta'uuf Oromoon sadarkaan inni akka isteetitti gaafatamu hin jiraata. Haa ta'u gara dhimma marii biyyaalessaatti deebina. Egaa akkuma beekamu mariin biyyaalessaa gaggeeffamaa jira Itoophiyaa keessatti. Namni baay'eenis waa'ee marii kanaa hordofaa jira, eegaa jira. Jalqabarraa akka kaasnuu fi marii biyyaalessaa kana keessatti yeroo baay'ee waan dhimma kana irratti waan barreessituuf irrattis waan yaada waan kennituuf miidiyaalee adda addaa irratti qoodi kee achi keessatti maalidha? Achirraa kaanu. Marii biyyoolessaa kana jalqabumarraa mariin biyyoolessaa biyya kanaa barbaachisaadha kan jedhu qaamolee kaasan namoota kaasanii fi akkasuma jaarmalee miti mootummaa kaasan keessaa nuyi tokko dhaabbanaan hoogganu Initiative for Change I4C jedhama. Jalqaba dhaabbilee 8 taanee walitti dhufnee waan kana mari'achuu jalqabne. Eega mari'annee booda yaadatta ta'een beeku Mind Ethiopia kan jedhu tokko dhaabne. Multi stakeholder initiative dialogue kan jedhu dhaabne. Kana keessatti mariin biyyoolessaa baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaas Itoophiyaan biyya yeroo dheeraadhaaf rakkoolee siyaasaa wal qabatan, rakkoolee diinagdeedhaan wal qabatan, rakkoolee hawaasummaadhaan wal qabatan irratti gareewwan hawaasaa gidduutti, gareewwan siyaasaa gidduutti, yaadolee siyaasaa irratti waliigaltee hin qabneedha. Kanaaf irraa kan ka'e immoo rakkooleen biroo baay'een uumamanii waan ta'eef rakkoolee kana xumura itti kennuuf
yookaan immoo waaraan furuu fi mariin biyyoolessaa hin barbaachisa kan jedhu kana egaa jalqabnee booda gara ji'a 18 marii fi leenjii adda addaa turre jechuudha. Jalqabumarra biyya kana keessatti mariin biyyoolessaa kun maali kan jedhu kana ifin maquma isaa kana marii biyyoolessaa jedhanii jalqaburraa afaan biraatirraa hiiknee gara fiduu kanarraa keessa turre jechuudha. Achii booda immoo mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin taanee eega maayind Itoophiyaa sun komishiinitti jijjiirame. Maayind Itoophiyaan komishiinitti kan jijjiirameef dhaabbileen miti mootummaa dhimma guddaa amma kana ga'u kana hoogganuun itti ulfaata. Kanaaf mootummaan labsiidhaan komishinii tokko dhaabuu qaban jedhu kana yaada kennee dhaabbate. Eeganii dhaabbatee booda mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin immoo Oromiyaan akka Oromootti uummanni Oromoo akka Oromiyaatti naannoon keenya maal qabatee marii biyyoolessaa irratti dhiyaata kan jedhu kana keessatti yaadota kanneen irratti marii dhedheeraa gaggeessuu keessatti qindeessaan ana ture jechuudha. Kanaafuu achii jalqabee hanga ammaatti marii biyyoolessaa komishinii marii biyyoolessaa wajjin immoo waliigaltee qabna akka dhaabbataatti hin gorsinaa nu mariisisu keessumaa dhimma Oromiyaatiin wal qabatu qaamolee mari'achiifamnu keessaa tokkodha. Amma immoo taajjabaa adeemsa kanaati jechuudha. Rakkoo akkamii fura jennee eeguu dandeenya mariin biyyaalessaa kun? Mariin biyyoolessaa maal fura kan jedhu kanarraa hookaan irra salphata. Yeroo baay'ee yaadolee sadiitu waan kanarratti wal maka. Mariin nageenyaa jira, peace talk kan jedhamu. Mariin hayyootaa jira, elite bargain kan jedhamu. Mariin biyyoolessaa jira, national dialogue kan jedhamu jechuudha. Mariin nageenyaa marii akka kun Pretooriyaatti humni Tigraay fi mootummaan federaalaa godhan sani marii nageenyaa kan jedhu baay'ee gabaabaadha. Ergamni isaa waraana dhaabsisuu fi sanii booda immoo furmaata waaraan akkamitti dhufa kan jedhu irratti mari'achuudha. Gabaabaadha jechuudha. Mariin hayyootaa yookiin immoo elite bargain kan jennu immoo marii nageenyaatti irra xiqqoo kan bal'atu ta'ee kan inni irratti xiyyeeffatu akkamitti aangoo yoo walii qoodan hayyoonni biyya sana keessa jiran namoonni siyaasaa biyya tokko keessa jiran kan wal dhabdee godhatan akkamitti yoo aangoo walii qoodan nageenyi dhufuu danda'a kan jedhu irratti kan hojjetanii jechuudha. Mariin biyyoolessaa garuu kanarraa adda. Mariin biyyoolessaa adeemsa siyaasaa ta'ee rakkoolee siyaasaa fi rakkoolee hawaasummaa yeroo dheeraadhaaf turaniif furmaata waaraa kennuudha. Garaagarummaan jara lamaan irraa inni qabu tokkoffaa hirmaattonni qooda fudhattoonni waan kanarratti hin hirmaanne hin jiru. Kutaan hawaasaa hunduu mootummaan hin hirmaata. Paartileen siyaasaa hin hirmaatu, jaarsoleen biyyaa hin hirmaatu, hayyoonni hin hirmaatu, waldaaleen adda addaa waldaan dargaggootaa, waldaan dubartootaa hin hirmaatu, dhaabbanni siivil sarviisiidhaan wal qabatu hin hirmaata. Qotee bulaan daldaltu qaamni siyaasaa irratti hin hirmaanne hin jiru. Kanaaf bal'aadha jechuudha hirmaattummaan isaa. Lammaffaa wanni inni murteessus waan bal'aa fi waan uummata bal'aa bakka bu'u malee waan hayyootaa fi gartuulee muraasa bakka bu'u miti jechuudha. Kanaaf kan amma gaggeeffamaa jiru kun marii biyyoolessaa ta'an keenya kun namoonni baay'een lamaan sanaa walitti akka hin buufnedha. Mariin biyyoolessaa kun kan inni irratti xiyyeeffatu rakkoolee yeroo dheeraa furuu irratti xiyyeeffata jechuudha. Rakkooleen kunniin rakkoolee mallattoodhaan wal qabatan, rakkoolee lafaan wal qabatan, lafa irratti walitti bu'iinsi jiru, rakkoolee yaadamaa wal qabatan, rakkoolee seenaadhaan seenessaa wal qabatan. Rakkoolee jaarmaya mootummaatiin wal qabatan, rakkoolee haala ijaarsa mootummaatiin wal qabatan irratti xiyyeeffatu jechuudha. Kanarraa kan yoo ilaallu fakkeenya duratti sii kenne lamaan san keessaa kan Itoophiyaan irratti xiyyeeffachaa jirtu rakkoo gaaga'ama siyaasaa fi nageenya amma jiru kana caalaa rakkoo yeroo dheeraadhaaf konkolaataa dhufe sana furuu irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Kanaaf gaafii keessatti deebi'uu fi mariin biyyoolessaa Itoophiyaa kun Itoophiyaadhaafis baay'ee murteessaadha. Oromoofis baay'ee murteessaadha. Rakkoo akka waliigalaatti Itoophiyaa keessa jiru kana maal fa'aa furuu danda'a kan jedhu irratti xiyyeeffannee gara Oromootti booda dhufuu dandeenya waan ta'eef. Biyya kana keessatti haalli nuyi biyya kana itti hubannu garagara. Jechuun akkumti mul'anni nuyi biyya kanaaf itti qabnu mul'anni waloo lama jira yoo xiqqaate. Mul'anni jalqabaa biyyi kun biyya tokkummaa eenyummaa tokko goobsee ijaaramu irratti haa ijaaramu. Yuunitarii kan jennu kana jechuudha. Eenyummaawwan jiran keessaa. Tokkichummaa waan jedhamu. Tokkichummaa jechuudha. Tokkichummaa yoo jenne xiqqoo jechichi bareechuu ta'aaf hin jedhe. Amma eenyummaa jiran keessaa tokko goobsuu jechuudha. Malee tokkummaa jechuudha. Tokkummaa otoo hin taane tokkicha waan tokko qofa. Tokkicha goobsuu. Tokkummaa osoo hin ta'in tokkicha goobsuudha. Sirni akkasii yaadamni akkasii jira. Yaadamni kun waggoota dheeraadhaaf hojiirra oole, waggoota dheeraadhaaf irratti hojjetame, waggoota dheeraadhaaf lafaan qabateedha.
Yaadamni biraa immoo jira. Itoophiyaan biyya sabdaneettidha. Itoophiyaan bifti ishii buburreedha. Kanaaf Itoophiyaan haala sanaan ijaaramuu qabdi. Bifti Itoophiyaa kun daneessa ta'uu qaba malee tokkummaa eenyummaan keessaa goobee gubbaatti bahu hin jiru. Garuu eenyummaota kana keessaa eenyummaa waloo ijaarrachuu hin dandeenya kan jedhu jira. Mariin biyyoolessaa kun fakkeenyaaf waan kana furuu danda'a. Eenyummaa ilaalchota siyaasaa eenyummaadhaan wal qabatan eenyummaa biyyaa jechuuki national identity wal qabatan kana bitaa mirga wal harkisan kana walootti fidee biyyi kun biyya sabdaneetti ta'uu qabdi. Akkas yoo ta'e malee nageenyi waaraan misoomni waaraan wal amantaa waaraan hin dhufu kan jedhu kanaaf xumuruu hin danda'a jechuudha. Lammaffaa biyya keenya keessatti ammas mallattoolee biyyoolessaa kan jedhantu jiru. Mallattooleen biyyoolessaa biyya keenya haala ijaarama biyya keenyatti irraa kan ka'e seenessa qeenxee isa jalqabaa sanaan wal fakkaatu. Fakkeenyaaf afaanin yoo ilaalle amantaadhaan yoo ilaalle haala aadaatiin yoo ilaalle eenyummaadhaan yoo ilaalle sanii wal qabatu. Eenyummaan kun amma eenyummaa daneessa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf Finfinnee keessatti wanti Oromoo fakkaatu akkuma fakkeenyatti oduu kaafne horooroo Finfinnee keessatti siidaan horooroo yookaan siidaan abbaa gadaa mul'isu siidaan gadaa mul'isu hin jiru. Siidaan waan baay'ee mul'isu hin jira Finfinnee kana keessa. Siidaan Itoophiyaa bakka bu'a jedhamee hin jira. Garuu siidaaleen kunniin bakka tokkotti siidaan dhaabbatan kun warra kaaniif quuqama madaadha. Sana wajjin wal qabatee waan jiru jira jechuudha. Alaabaanis akkasuma. Kun amma alaabaan mallattoo biyyaalessaati. Kanuma Oromoo akka fakkeenyatti fudhachuuf Oromoon alaabaa kana akkamitti ilaala? Oromoon alaabaa kana keessatti eessatti of arga? Kan jedhu kun irratti mari'annee hin beeknu sirriitti. Alaabaa Itoophiyaa keessatti akka Oromootti waltajjii argannee alaabaan Itoophiyaa maal ta'uu qaba? Oromoon achi keessatti akkamitti calaqqisa kan jedhu kana irratti mari'annee hin beeknu. Amma carraa kennaa jechuudha. Kanaaf mallattoolee biyyoolessaa kan jennu kana siidaa, alaabaa waan biroos wal qabatee ni fooyyessaa jenneetoo yaadna jechuudha. Kan biraa dhimmoota lafa irratti mormiin jiru jira. Fakkeenyaaf amma dhimma Finfinneetiin wal qabatu. Finfinneedhaan wal qabatee Finfinneen Oromiyaa jala galuu qabdi moo federaala jala galuu qabdi? Moo dhuunfaadhaan of bulchuu qabdi? Kan jedhu kun yeroo baay'ee sababa walitti bu'iinsaa ta'ee ture. Inni kun furamuu hin danda'a jechuudha. Dhimmoonni hawaasummaaf dinagdeedhaan wal qabatan kan biroos kan rakkoolee bu'uuraa ta'an furamuu hin danda'u. Rakkoolee bu'uuraa irratti kan xiyyeeffannuuf rakkoolee bu'uuraatu rakkoolee biraa dhala. Fakkeenyaaf dhimmi alaabaadhaan wal qabatu waggootuma kurnan kana keessa yeroo meeqa walitti nu buusee beeka. Dhimmi jechuun alaabaa kam qabannee baana kam qabannee hin baanu. Akkuma duratti siin jedhe immoo alaabaa tokko agartu biyyi irrifatti alaabaa tokko argitu rakkoo hin qabdu. Kanaaf alaabaan hundumti akkamitti eenyummaa biyya kanaa keessatti calaqqisa kan jedhu kana hin furaa jechuudha. So rakkooleen bu'uuraa kunniin rakkoolee siyaasaa dinagdee eenyummaadhaan wal qabatan hawaasummaadhaan wal qabatan bu'uuraa kunniin furamanii heera mootummaa keessatti caqafaman rakkooleen kuuwwan suuta itti fufu hin furamu jedhamee yaadama. Fakkeenyaaf kana wajjin kan kaasnu waa'ee ijaarsa biyya kanaa yeroo kaasnu yeroo baay'ee wantooti seenaa wajjin wal qabatanis baay'een jiru. Seenaan biyya kana keessa jiru seenaa akkuma wantoota faallaatu jira. Wantoota wal dura dhaabbatantu jira. Inni tokko hacuucaa ta'ee inni tokko hacuucamaa ta'ee yeroo seenaan akkasii ta'eera. Seenaa hacuucaa kanaan dura darbe akka uummanni saboonni adda addaa Oromoo dabalatee gara kibbaa kana jiran akka isaan Itoophiyaa biyya kooti jedhanii hin amanne wantoonni taasisan waan jiranii fi isaan kana furuu danda'a mariin kun. Furuu danda'a. Marii biyyoolessaa keessatti duudhaa sadiitu jira. Duudhaa sadi. Duudhaan jalqabaa araara waan jedhamu jira. Araarri kuni balaa kanaan dura uumame. Hammeenya kanaan dura uumame. Badii kanaan dura uumame. Jal'ina seenaa kanaan dura uumameef araaraa fi gumaan kan kafalamu hin jiraata. Reconciliation jedhama kun. Fakkeenyaaf uummata cunqurfameera waraanamee jira jedhee isteetii kanarratti biyya kanarratti godaannisa qabuuf haalli itti siidaan dhaabbatu hin jira. Yaadannoon isaanii. Yaadannoon qaamolee miidhaman sanii. Kun amma fakkeenyaaf yaadannoon akka aannolee kun jira miti. Siidaan akkasii dhaabbachuu jechuun araara keessatti ramadama. Miidhama kee hubadhee jira. Miidhamuu keetti nan amanaa. Miidhama saniif dhiifamaa jedhaa jechuudha biyyi akka waliitti. Kanaaf araarri kun hin jira. Oromoofis akkasuma fakkeenyaaf akkuma fakkeenyatti kaasuudhaaf Oromoon lafa isaatirraa buqqa'ee jira. Lafa isaatirraa buqqa'ee lafa kanarratti immoo magaalli guddoon ijaarame. Kun amma miidhama badii seenaati. Haala kana keessatti
Oromoon toora kanarraa buqqa'e akka itti haala biyya wajjin itti araaramu jiraachuu hin danda'a. Reconciliation jedhama. Haalli itti dhiifamni gaafatamus jiraachuu hin danda'a. Haalli itti yaadannoon dhaabbatuufis jiraachuu hin danda'a. Duudhaan tokko kana jechuudha. Kanaaf uummanni gara kibbaas haa ta'u, uummanni gara bahaa, uummanni biyya kana keessatti haala ijaarama biyya kanaa keessatti miidhamee jira. Sababa miidhama sanaatiin haga har'aatillee miidhamaan jira jedhu araara gumaa fi beenyaan jiraachuu hin danda'a. Kanaaf mariin biyyoolessaa kana of keessaa hin qabu. Ijaarsa Itoophiyaa haaraa yookiin immoo Itoophiyaa ammayyaa kana keessatti Itoophiyaan yeroo ijaaramtu Oromoon miidhaa gurguddaan irra ga'aa waan tureef miidhaan sunis immoo caba seenaati jedhamee hagammaattis waan himamuu fi marii biyyaalessaa kana keessatti cabni sun akkamitti sirreeffamee Oromoon Itoophiyaan kan kooti jedhee amanee itti fufuu danda'a dhagaafiin koo siwwatameera ta'e. Itoophiyaa keessatti ijaarsa sirna biyya Itoophiyaa kana keessatti Oromoon muuxannoo lakkuu qaba. Muuxannoon jalqabaa akka Oromootti Oromoodha ofiin jedhees haa ta'u. Ani Oromoodha ofiin hin jedhin biyya kana ijaaruu keessatti gahee mataa isaa taphachaa ture. Daangaa biyya kanaa maappii amma jiru kana sararuu irraa jalqabee birookiraasii biyya kanaa, aadaa biyya kanaa, afaan biyya kanaa guddisuu keessatti Oromoon gahee mataa isaa taphate. Gahee hin tuffatamne, gahee bal'aa taphate. Kuni gama tokkoon jira. Gama biraatiin immoo biyyuma gahee olaanaatti taphatee ijaaree kana keessatti cunqurfame. Badiin adda addaa irra gahee akka jette yakka adda addaa irratti raawwatame. Amma kana gidduu dhaabbannee biyya waloo ijaaruun barbaachisaadha hoo jennu tooftaan addunyaan itti fayyadamanii Oromoonis itti fayyadamu hin jira. Biyya tokko keessatti mariin biyyoolessaa yoo godhame kan inni fidee dhufu keessa akka duratti hin jedhe duudhaalee saneen keessaa tokko miidhaa kanaan dura darbeef araara gochuudha. Kanaaf Oromoon miidhaa isarra ga'eef araara beenyaa gaafachuu qaba, gumaa gaafachuu qaba. Biyyi Itoophiyaa jedhamu kunis araara kana keessatti beenyaa miidhama Oromootirra ga'eef, yakka Oromoorra ga'eef gumaa haalli itti kaffaltu jiraachuu hin danda'a. Kuni gama tokko maal jedhama? Araaraan rakkoo kanaan dura darbe furachuu jechuudha. Sana booda immoo kan lammataa biyya waloo kana ijaaruuf maaltu wallu taasisa? Maal waliin qabna kan jedhu kana ummatoota kaa wajjin kanarratti dubbachuun barbaachisaadha. Ummata kana keessa biyya kana keessatti akkuma duratti jenne waraana keessatti Oromoon hirmaatee jira. Diina biyya kanaa waraannee injifannee jira. Kuni kan biyyoota waloo saboota kaa wajjin qabnu jechuudha. Waloodhaan kan qabnu jechuudha. Biyya kana keessatti waliin bullee jirra. Waliin bulchuullee yoo baanne. Biyya kana keessatti waliin bullee jirra. Biyya kana keessatti aadaa fuudhaaf heerumaa walitti dhufeenya fuudhaaf heerumaa qabna. Aadaa afaan walirraa ergifachuu qabna. Biyya kana keessatti diina waloo, fira waloo, gammachuu waloo, gadda waloo waliin dabarsinee jirra. Kun immoo gama tokkoon kan wajjin jiraannu jechuudha. Kanaaf kan gara fuulduraa kana akkamitti wajjin jiraanna kan jedhu kanarratti mul'ata waloo waliin ijaarrachuu. Kan kanaan dura darbeen garuu araaraan reconciliation fi haqa ce'umsaa kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf miidhaawwan kanaan dura Oromoorra gahe lakkaawame waggaa 150 moo waggaa 50 moo waggaa 30 moo kan jedhu kana lakkaawame haalli itti Oromoon beenyaa argatu. Beenyaa yoo jennu dirqama mallaqa jechuu miti. Bifa dhiifamaatiin ta'uu danda'a. Bifa mallattoo dhaabuutiin ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf miidhaan nurra gahe. Fakkeenyaaf tuulamni toora kanarraa buqqa'e Finfinnee irraa buqqa'uu isaa kan agarsiisu siidaan yoo dhaabbate akka beenyaatti fudhatama. Akka gumaatti lakkaawama. Kana jechuun maal jechuudha? Miidhaan nurra gahe sanaaf beekamtii kenna jechuudha biyyi. Haalli kun itti godhamu marii biyyoolessaa kana keessatti ni jiraata. Ijaarsa biyyaa jedhamee mata duree guddaa tokko jira. Ijaarsa biyyaa kana keessatti mata dureen irratti haasa'amaa jiru kana jechuudha. Kanaafi biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti Oromoon biyya ofii ijaaree biyya isaati miidhaa godhame sanaan araaraa fi gumaadhaan fixatee bira darbee dhiifama gaafatamee gara fuulduraatti immoo mul'ata waloo ummatoota wajjin qabatee deemuutu irra jira jechuudha. Kanaaf seenessa lamaanuu dhiisnee seenessa walootti dhufne jechuudha. Seenessa lamaanuu jedhu seenessa nu qofatu biyya kana keessatti miidhame. Nu qofatu biyya kana keessatti cinqirfame jedhu kana leellisuu xiqqoo ishii dhiisuu. Biyya kana keessa immoo nuyi gahee hin qabnu
biyya kana qaama biraatti nurratti ijaare kan jedhu kunis sirrii waan hin taane isa dhiifnee gidduutti biyya kana nuti ijaare biyya kana keessattis numatu miidhama kanaaf kan itti ijaarre kanaaf immoo gahee keenya fudhannee gara fuulduraatti deemna jennee Oromoon akkasittiin biyya kana keessatti abbaa biyyaa ta'ee itti fufuu hin danda'a. Amma as keessatti seenessi tokko jira. Amma yeroo dhiyoo kana keessa wantoonni baay'ee dhagaamanii biyya kana Oromoonis ijaareera caalmaattuu Oromootti ijaaree kan jedhu ni ka'a. Biyya kana Oromootti ijaare jenna yoo ta'e badii yookiin immoo yakka ijaarsa biyya kanaa keessatti Oromoo irra ga'eef akkamitti eenyuun gaafannaa? Beenyaa kana eenyuun gaafannaa? Gumaa kana eenyuun gaafannaa? Araarri sun akkamitti ta'a? Oromoonis itti gaafatama jechuu hin ta'u kan jedhu namoonni sin kaasu yaadi kun yeroo inni falmii kaasu ni argama. Biyya kana Oromootu ijaare jechuu fi ijaarsa biyya kanaa keessatti Oromoon gahee qaba jechuun garagara. Biyya kana Oromootu ijaare yoo jenne akka bifa isaatti, akka eenyummaa isaatti, akka aadaa isaatti, akka duudhaa isaatti ijaare kan jedhutti nu geessa. Biyya kana keessatti biyyi kun yoo ijaaramu keessatti hirmaate yoo jennu garuu biyyichaa ijaaramu akka qaamni biraa barbaadetti akka qaamni olaantummaa siyaasaa fi seenessaa qabu kan biraa ijaare san keessatti irratti hirmaatee jechuudha. Anan kanan jedhu isa. Biyyi kun akkuma duratti irra deddeebi'ee jedhee seenessa qeenxee tokkoon, eenyummaa qeenxee tokkoon, afaan qeenxee tokkoon, amantaa qeenxee tokko irratti ijaaramuuf ture. Bifa namaa osoo nafin filatamee isarratti ijaaramuuf ture. Haa ta'u garuu achi keessatti Oromoon biyyi kun yoo ijaaramu hirmaatee jira. Bifti biyyi ittiin ijaaramte kun garuu Oromoo of keessaa hin qabdu. Kana jechuun mallattoon Oromoo bakka bu'u biyya kana keessa gurguddaan hin jiru. Finfinnee keessa siidaa dhaabbate keessaa siidaan calaqqee Oromoo agarsiisu hin jiru. Afaan keenya cunqurfamee baduurra gahee caafii badiinsaa gahee ture. Wanti hundumtuu faallaa Oromoo faallaa eenyummaa Oromoo deemaa ture jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ijaarsa biyyaa keessatti hirmaannuyyuu malee ijaarsa biyyaa sana keessatti olaantummaa qabaachaa hin turre. Olaantummaa qabaachaa waan hin turreef cunqursaatu nurra ture. Cunqursaa sanaan badii guddaan qaqqabeera. Kanaaf yaada fi seenessa olaantummaa qabutu isteet waan jedhamu kana bakka bu'a. Kanaaf amma fakkeenyaaf kana booda waan ta'uuf Oromoon sadarkaan inni akka isteetitti gaafatamu hin jiraata. Kana booda isteet jechuun maal jechuun instituushinii biyyattii gurguddaa jechuudha fakkeenyaaf. Isteet jechuun mana murtii biyyattii jechuudha. Paarlaamaa biyyattii jechuudha. Waajjira muumichaa fa'aa kan dabalatan jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Hooggansa kana bifa keetiin yoo hooggante, eenyummaa keetiin yoo hooggante, naanna'ee carraan ati sadarkaa isteetitti ol hiquu hin jira jechuudha. Isteet jechuun qaama olaantummaa siyaasaa fi olaantummaa seenessaa qabatetu isteetii bakka bu'a. Kanaan dura uffata aadaa Itoophiyaa hoo jedhan uffata aadaa eenyutu mul'ata? Uffata aadaa qaama seenessaa fi siyaasaa olaantummaa qabuu sanadha. Kanaaf amma deebi'ee kan Itoophiyaa Oromoo dhiifama gaafatu saba abaluuti. Nama siyaasaa abaluuti osoo hin taane walumaa galatti isteetuma Itoophiyaa kanatu akkuma amma jirtu kanatti sabni kun cunqurfamuu isaa beekamti kenna. Mootummaa Itoophiyaa ammaa kanatu Oromoon cunqurfamuu tuulamni lafa Finfinneetirraa bifa nama gaddisiisuun bifa nama suukaneessuun ka'ee immoo eenyummaan isaa baduu horteen nama addaan citu namni jireenya duraan jiraatu haala jireenya duraan jiraatu irraa jijjiiramee jireenya isaaf hin malle keessa gadadoo keessa galu kuni ijaarsa biyya keenyaa keessatti balaa seenaa keessatti uumame ta'uu beekamtii kennu. Beekamtiin kun akkan duratti siin jedhe dirqama mallaqa lakkaa'anii lafa muranii namaa kennan jechuu miti. Hammeenya geessaniif beekamtii kennu jechuun mataansaa miidhama sana keessatti araara fidaa jechuudha. Kanaaf kan Oromoo dhiifama gaafatu bakka barbaachisaa ta'etti isteetuma amma jiru kana biyyuma Itoophiyaa amma jiru kana jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf waraanni gara kibbaatti godhame kun waraana qulqulluudha warri jedhan jiru. Inni kun balaa yeroo uume isaan caalaa nama dhukkubsa. Harmi muramee jira, harki muramee jira hoo jedhamu asoosamaa jedhamu. Inni kun balaa lafarratti ta'e isaan caalaa nama dhukkubsa. Kana booda maaltu ta'a jechuudha? Harmi muramee harki muramee yoodhaan asoosama nama jedhamutu dhaabbata jechuudha. Waraanni godhamee jira hoo jedhamu waraanni sun waraana qulqulluudha kan jedhamutu dhaabbata jechuudha. Waraanni godhamu sun beekamtii kennamee fi damni ta'e sun beekamtiin kennamee fi
sanadoota seenaa keessatti haala sanaan kana booda barraa jechuudha. Seenaa keessatti Oromoo Arsii irratti yakki raawwatee jira jedhamee barraa'ee yakki sun mootummaa Itoophiyaatiin dhiifama gaafatamee jira jedhamee yeroo gara fuulduraatti barraa akkasitti baalaansii wal godhaa deemaa jechuudha Biqilaa. Okay, amma akka nama dhimma marii biyyaalessaa amma geggeeffamaa jiru kanatti dhiyeenyaan akka nama hordofu tokkotti fi akka nama Oromoo ta'e tokkotti marii kana keessatti Oromoon akkamitti hirmaachaa jira? Maal qabatee dhiyaachaa jira? Hirmaannaa kana keessatti haalli Oromoon itti jiru kuni maal fakkaata kan jedhume gabaabinumaan nu kaasi akka dhuunfaatti. Mariin biyyoolessaa kun akkuma hundi keessanuu quba qabdanii yeroo dheeraadhaaf deemaa jira. Achi keessatti Oromoon kutaalee hawaasaa hundumarraa paartilee siyaasaa muraasarraa kan hafe akkuma beektan paartilee siyaasaa 2 bakka bu'oota isaanii erganne. Kanarraa kan hafe qaamoleen hundumtuu bakka bu'oota isaanii bakka buufatanii jechuun mootummaan bakka bu'oota isaa ofii qabaa. Paartiin biyya bulchuu akkasii. Jaarsoleen biyyaa abbootiin gadaa haadholeen siiqqee jiru. Waldaaleen adda addaa Oromiyaa keessa jiran bakka bu'aniiru. Walumaa galatti aanoleen Oromiyaa hundi isaanii haga isaaniif danda'ametti bakka bu'oota isaanii bakka buufatanii hirmaachaa jira. Haganaan beekutti jechuudha. Ajandaaleen uummanni Oromoo haanaa ka'u jedhu hundumti isaa ajandaa 8 kana jalatti qabamee jira jedhee yaada. Fakkeenyaaf ajandaan ijaarsa biyyaa jira. Ajandaa san jalatti gaafiin Oromoo baay'eetu jiru. Gaafiin afaanii keenya achi jala jira. Gaafiin mallattoo biyyaalessaa duratti jenne achi jala jira. Gaafiin haaromsa jaarmayaalee achi jala jira. Gaafiin afaanii kophaa isaatti jira. Gaafiin Finfinnee jira. Gaafiin hawaasummaaf dinagdeedhaan wal qabatu jira. Dhimmi amantaadhaan wal qabatu waaqeffannaa dabalatee jechuudha achi jira. Kanaaf ajandaaleen sila Oromoon dhiyeeffachuu qabu irratti dhiyaatee irratti mari'atamaa jira jedhee yaada. Marii biyyoolessaa adeemsa isaatii fi bu'aa isaatti adda baasnee ilaaluu hin dandeenya. Adeemsa jechuun akkaataa komishiinaroonni itti filaman, akkaataa hirmaattonni itti filaman, akkaataa ajandaan itti walitti qabame, akkaataa gaafileen marii itti qophaa'an, akkaataa namni mariisisu itti filatame kana hunda ilaaluu hin dandeenya. Isa kana itti dhiyeenyaan nama hordofaa ture keessaa tokko waan ta'eef hanga danda'amaa ta'etti hirmaachisaa dhedhee namana. Namoonni achi keessatti bakka bu'anii Oromoo bakka bu'anii falmaa mari'achaa jiranis kutannoo guutuudhaan akka hirmaachaa jiran argeera. Akkasumas taajjabaa waan ta'eef kanaaf adeemsi isaa baay'ee gaariidha. Kanaaf bu'aadha. Bu'aan isaa faallaa dantaa Oromoo ta'a jedhee hin amanu. Bu'aan hojjumaan kan laallu ta'e namoonni marii kanarratti hirmaatanis dantaa Oromoo dabarsanii kennu kan jedhu hin qabu. Walumaa galatti garuu mariin biyyoolessaa mormii miti, morkii miti, qabxii walirratti lakkoofsisuu miti, wal amanuudha. Fakkeenyaaf ajandaa tokko irratti biyyi kun biyya waloo akka ta'u, biyyi kun tasgabbii akka argatu, biyyi kun waraana keessaa bahee misoomatti akka galu, ebelu hoo maal dhiise, ebelu immoo yoo maal argate, walii kennanii walirraa fudhachuun kun yoo maal ta'e kan jedhu kanarratti walii galanii bahu. Malee namni injifatamee namni kun immoo injifatee bahu hin jiraatu. Mariin biyyoolessaa duudhumti isaa akkasi. Wal hubatanii irri jiraansaa aga ammaa waltajjiin hin argamne biyya kana keessatti waltajjiin uummanni amma kana baay'atu wal gahee rakkoo isaa itti walitti himu hin jiraatu hin uumamne. Inni kun carraa gaariidha waan ta'eef haala gaariidhaan deemaa jira. Bu'aa isaatis gaarii ta'a jedhee tan eegaa jechuudha akka nama tokkotti. Hirmaachisummaa isaa kana irratti namoonni gaaffii kaasu. Sababa isaan dhiyeessanii komishiinaroonni filataman walaba miti jedhanii kan kaasan jiru. Keessumaa amma ABO fi KFO'n dhimmoota kana eeru. Komishiinaroonni filatan walaba miti adeemsi isaas immoo paartii biyya bulchuurraa walaba miti. Fedhii paartii biyya bulchuutu achi keessatti calaqqisa waan ta'eef kanaaf itti hirmaachuu hin dandeenyu kan jedhu kan isaan kaasan. Ati akkamitti ilaalte? Ani yaada kana hin fudhadhu. Komishiinaroota kan eere uummata dura. Uummataaf banaa ture. Marii biyyoolessaa yoo jennu irra jira qooda fudhattoota bal'aa irratti hirmaata. Qooda fudhattoota bal'aa keessaa kutaalee hawaasaati bal'inaan kan irratti dhufu. Marii biyyoolessaa yoo ta'u. Marii hayyootaa yoo ta'u garuu akka ati jette mootummaa fi paartilee siyaasaa akkasuma hayyoota muraasatti irratti hirmaata. Amma marii biyyoolessaa keessatti dirqama paartileen waan kana irratti hirmaatanii filachuu qabu. Wanni jedhu hin jiru. Marii hayyootaa odoo ta'e sirriidha. Iliit baargeen odoo jenne san. Kuni garuu marii hawaasa bal'aa waan ta'eef, marii biyyoolessaa waan ta'eef, marii uummataa waan ta'eef kan filatu uummata. Paartileen odoo irratti hirmaatanii gaariidha. Irratti hin hirmaanne. Irratti hin hirmaanne jechuun garuu adeemsichaan dhaabuu jechuudha. Odoo mariin kun marii
hayyoota iliit baargeeningii odoo ta'e paartiin irratti hirmaanne jechuun marichi hin dhaabbata jechuudha achumatti. Maaliif guutuun ta'u mariin biyyoolessaa garuu sanarra bal'aadha. Qooda fudhattoonni paartiin siyaasaa tokko duwwaadha. Qooda fudhataa tokko duwwaadha. Paartiin biyya bulchuyyuu qooda fudhataa bakka tokko duwwaadha. Kanaafi paartileen siyaasaa filmaata komishiinaroota sanarratti akka hirmaatan carraan kennameefii jira. Ajandaa akka kennan carraan kennameefii jira. Sanarratti hirmaachuu dhiisuun filannoo isaaniiti. Qaacceessa isaaniiti. Maal akka isaan laalan hin beeknu. Tokko kana. Lammaffaa immoo marii biyyoolessaa keessatti harka olaantummaa bulchiinsa isaa keessatti harka olaantummaa kan qabatu mootummaa biyya bulchu. Amma kan walitti bu'amu asitti immoo maalidhaa? Mariin biyyoolessaa bakka tokko biyyoota diigaman keessatti godhame. Biyyoota diigaman keessatti biyyoota jechuun mootummaa dhabanii mootummaan to'annaa itti dhabe jechuudha. Fakkeenyaaf akka biyyoota akka Tuuniziyaa kana. Biyyoota akkanaa kana keessatti mootummaan ofiifuu waan hin jirreef mootummaan hojii mootummaatu hojjechuu waan hin dandeenyeef qaamolee birootu walitti dhufee marii biyyoolessaa kana gaggeessa. Fakkeenyaaf amma Tuuniziyaatti dhaabbilee mootummaatitu walitti dhufee marii biyyoolessaa san gaggeesse. Maaliif fincila san booda mootummaan to'annoo isaatii ala waan ta'eef jechuudha. Biyya keenya keessatti fi biyyoota biroo keessatti garuu marii biyyoolessaa kan dhaabee hoogganu bulchiinsa isaa mootummaa. Keeniyaatti National Dialogue Commission jedhame mootummaatu bakka buusee ijaare. Paarlaamaatu murteessee aangoo kennaaf. Paarlaamaa keessa paartiin haganaa xiqqaadhaa paartiin biraa waan biraadhaan diteelii biraati. Garuu paarlaamaan maal bakka bu'a? Warra seera tumu bakka bu'a biyya kana keessatti. Kan biraan jiru ammatti. Paarlaamaan sun hagam niwutiraalidhaa inni waan biraati. Garuu biyyoota hunduma keessattuu komishinii kan dhaabu labsii kan baasu paarlaamuma aangoorra jiru sanaa jechuudha. Kan biyya birootis ilaaluu hin danda'amu. Kan biyya keenyaa sababni inni adda ta'uuf hin jiru. Paarlaamaan sun odoo jiru qaamni biraa dhaabbatee labsii baasuu hin danda'u. Yoo paarlaamaan sun diigame malee jechuudha. Kanatu jira jechuudha. Kanarra darbee marumti biyyoolessaa kun milkaa'ee rikomendeeshiniin yoo dhufe kan hojiitti hiiku mootummaa aangoorra jiru. Warri marii biyyoolessaa gaggeessaa jiru komishiniin kun wanni inni gochuu danda'u haala mijeessuu fi hordofuu duwwaa. Uummanni marii biyyoolessaa irratti hirmaate kunis wanni inni gochuu danda'u dhiibbaa gochuu duwwaa. Maaliif akkas ta'e garuu tokko aangoo nuti isaaniif kennameyyuu aangoo sirrii miti kan jedhu kaasu mormitoonni. Aangoo guutuu miti komishinichi aangoo inni qabuyyuu aangoo guutuu waan kana raawwachiisuu danda'u miti. Deemee harkuma mootummaatti gala jedhaniiti kan kaasaa turan. Akkamitti akkas ta'uu danda'a? Mootummaa matuu deebi'ee hojiirra oolmaa isaa sana raggaasisa yookiin immoo mirkaneessa yoo ta'e akkamitti rakkoo furuu danda'a marichi? Mootummaan jalqabumarraa jalqabee yaada akka dabalataatti dabaluu fi yeroo biyya baay'ee keessatti qaamoleen biyya tokko keessatti fayyadamoo fi yaadama olaantummaa qaban mariin biyyoolessaa akka godhamu hin barbaadan. Mootummaanis akka godhamu hin barbaadu. Mootummaan tokko mariin biyyoolessaa haa godhamu jedhee amane jechuun mootummaan sun gara bal'eensaa jechuudha. Maaliif wanni marii biyyoolessaatiin dhufu yeroo baay'ee waan advaanteejii mootummaa tuqu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf aangootti bu'uu danda'a. Fakkeenyaaf caasaa mootummaatti hojii dabaluu danda'a. Mootummaan uummataan filatamee jira. Kanaafi marii biyyoolessaa nan barbaachisu jechuu danda'a. Mootummaan sana dhiisee marii biyyoolessaa ni barbaachisa eega jedhee mootummaan gara bal'eessa jedhameetu amanamaa jechuudha. Kanaaf qabeenya kana hundatti buusee yaadonni achi dhufan sun akka hojiitti ni hiikamne hin godha mootummaan jedhamee hin amanamu. Hin yaadamu tokko jedhe. Lammaffaa rakkoolee amma jiran kanatti kan hojii manaatti ta'u kan hojii guddaatti ta'u mootummaatti. Nageenya amma dhabame kana hiikuu kan qabu eenyu mootummaadha. Mootummaan immoo kophaa koo nageenya kana fiduun misooma itti fufiinsa qabu fiduun walitti bu'iinsaa fi walgaarreffannaa uummataa fi mootummaa gidduu jiru kana kophaa koo furuun hin danda'amu waan ta'eef qooda fudhattoonni hundumaa irratti hirmaatanii yaada naafaa kennanii jedhee jira. Mootummaan sadarkaa kanatti dhufee gara bal'eessummaa isaa agarsiise yaadota rikomendeeshinii sana ingata jedhamee hin amanu. Aangoon xumuraa kan isaa yoo ta'e fakkeessuuf godhe yoo jedhame hoo fakkeessuuf godhe jedhee namni ama yoo yaade loojikiin kun amansiisaa ta'uu hin danda'u. Dhiibbaatu jira. Dhiibbaa jiru maali? Tokkoffaa addunyaas ilaalaa jira. Marii biyyoolessaa gaggeessitee rikomendeeshinii jiran dhufassan keessaa hunduma isaa hojiitti ni hiiku. Kan hojiitti ni hiikamne jiraachuu danda'a. Hunduma isaa hojiitti ni hiiku jedhee mootummaan yoo kan didu ta'e tokkoffaa hawaasni idil addunyaa hin daawwata. Lammaffaa namoonni fi uummanni yaada kiyya achi naa galche hojiirra naa oolche jedhe kun boru sababni inni fincilan hin baaneef yookaan mormii keessa hin galleef dhiibbaa mootummaa irratti hin gooneef hin jiru. Mootummaan kanas in ilaala. Hundumaa ol immoo mootummaan
biyya tasgabbeessuu fi biyya misoomsuuf maaliif hin barbaadu. Mariin biyyoolessaa kun immoo kan inni gargaaru kanumadha. Kanaaf sababiin mootummaan haala qabatama biyya biraa jiru irraayis rikomendeeshinii naashinaal daayaloogii irraa dhufu marii biyyoolessaatti irraa dhufu kan hojiitti hiikamu mootummaa paarlaamaadha. Hojii raawwachiiftuu mootummaati. Mana murtii mootummaati. Qaamolee nageenyaati. Kanuma malee komishiiniin mootummaa bakka bu'ee heera mootummaa barreessuu hin danda'u. Mootummaan hin jira bakka siin jedheera. Odoo mootummaan to'annoo biyyaati ala ta'ee mootummaan olmost sadarkaa diigamuu ga'ee humna qabaachuu baate kan kana bulchu qaama biraati. Qaama walitti dhufe siivil soosaayitii ta'uu danda'a. Waldaalee adda addaa ta'uu danda'a. Charchii ta'uu danda'a. Mana maskiida ta'uu danda'a. Mana amantaa ta'uu danda'a. Manneen amantaa walitti dhufanii ta'uu danda'a. Garuu biyya keenya keessatti mootummaan sadarkaa biyya tasgabbaa'ee biyya bulchuutu irra jira. Sadarkaa waan hojii isaa kenname hunduma regular hojii isaa hojjechuu danda'u jira. Marii biyyoolessaa kanas handle gochuu hin danda'a waan ta'eef muuxannoon biyya biraatti irra jirus haaluma kanaani. Garuu mootummaan waan kana akkuma ofii barbaade duwwaa godhachuu miti. Dhiibbaatti itti jira siin jechuu barbaadeetan. Dhiibbaan alaa jira. Dhiibbaan idil addunyaa international community jedhus hin jira jechuudha. Amma amanuumaan ni godha mootummaan jennee itti amanna yoo ta'e. Dhimmi marii biyyoolessaatu dhimma amantiiti mataansa. Jechuun waan komishiniin marii biyyaalessaa kun marii kana irratti erga hirmaatamee booda mariin kun kanatu hojiirra ooluu qaba jedhee kan inni dhiyeessu suni mootummaan hojiirra oolchuu dhiisuu danda'a. Waan barbaadu fudhatee waan hin barbaanne dhiisuu danda'a yookiin immoo waan itti amane fudhatee waan itti namanne dhiisuu danda'a jenna yoo ta'e amanuumaan mootummaan kun komishinicha hundeesseera waan ta'eefi baajata kan hundas itti baaseera waan ta'eefi waan hin taane hin hojjetu jennee amannee itti deemna moo wanti kan biraan addatti komishinii kanarraati waan furmaata isa dhumaa jedhamee eegamu hin jiru jechuudha gama biraati. Wanni biraan jiru maaliif wanni komishiniin marii biyyoolessaa qopheessee fidu kun seeraa miti. Rekomendeeshinii. Rekomendeeshinii kana seeratti kan jijjiiru mootummaadha. Bakka bu'oota uummataati. Rekomendeeshiniin mariin biyyoolessaa fide kun karaa tokkonis haa ta'u gara biraatiin aangoo kiyya baay'ee miidha jedhee yoo xamane mootummaa dhiisuu hin danda'a. Jechuun amma mootummaan hin dhiisa jechaa hin jiru. Dhiisuu hin danda'a garuu mirga akkasii qaba. Paarlaamaan garuu marii biyyoolessaa keessa wanti guddaan wal amantiidha. Namoonni achitti wal mari'atanii dhufan sunis wal injifataniiti miti. Wal amananiiti kana gochuu wayya kana hoogoone biyyi keenya gara fuulduraatti siqa jedhanii wal amananii dhufu. Mootummaanis akkasumatti amantiidhaan waan kana fuudhee hojii rekomendeeshinii kana waan hojiitti hiike biyyi kun hin tasgabbaa'a. Biyyi kun boqonnaa biraatti ceha jedhee hojiitti hiikaa jechuudha. Kana biraan kan hafe garuu dhiibbaan uummataa waan jedhamu jira. Isa kana immoo tuffachuu hin qabu. Uummanni kun bakka bu'oota bakka buufatee irratti mari'atee rekomendeeshinii akkasii kaa'atee jira. Rekomendeeshinii kana hojiitti ni hiiknee mootummaan hoo jedhame uummanni gaafii hin gaafatu jedhanii uummata tuffachuun rakkoodha jechuudha. Kanaaf dhiibbaan uummataas hin jira hundaa ol garuu amantiidha. Amma deemnee gara murtii uummataatti yookiin immoo gara rekomendeeshinii sana booda miira yookiin immoo fiidbaakii uummataatti deebi'uun keenya oolu jechuudha gama biraatiin haala marii kana booda akka amma nu kaaste kanatti. Mootummaan amantiidhaan hojiitti ni hiika. Kan jedhutti deemna. Haa ta'uuti ajandaalee marii biyyaalessaa kanarratti dhiyaatan keessaa wantoonni baay'een wal falmisiisan jiru. Tokko keessumaa dhimmoota Finfinnee fa'aa dhimmoota lafaa wal qabatan maaliif mariif dhiyaata kan jedhu jira namoonni akkasitti kaasan jiru. Fakkeenyaaf dhimmi Finfinnee maaliif marii biyyaalessaa irratti dhiyaatayyuu kan Oromooti yoo ta'u beekamaadha. Maaliif mariif dhiyaata qaama kan biraa wajjin mari'atamu suni Finfinnee kana bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdi yookiin immoo kan Oromooti jedheeti beekamtii kenna jedhameeti gara mariitti dhiyeeffamaa kan jedhanii falman jiru. Ajandaan marii biyyaalessaa irratti dhiyaachuun qabu jedhamee jala sararamu hin jiru jalqaba. Ajandaan hunduu dhiyaachuu qaba. Garuu immoo ajandaalee Finfinnee fi Dirreedawaa magaalota wal qabatu kana maaliif Oromoon mariidhaaf dhiyeessa kan jedhu kana ani akka nama dhuunfaatti ittiin amanu. Dhuguma lafoonni kun lafa Oromooti. Handhuuraa Oromooti. Haa ta'u malee seenaa keessatti bakki argama isaanii seenaa keessatti wal xaxaadha. Fakkeenyaaf mootummaan federaalaa as jira. Mootummaan federaalaa as jira duwwaa osoo hin ta'in mallattooleen biyyoolessaa fi mallattooleen sabaaf sablammootaa magaalaa kana keessa jira. Haalli qubsuma uummata magaalaa kanaa wal nama gaafachiisa.
jechuun aan Oromoo ta'a jennu malee akka fakkeenyaaf Oromoon itti federeeshiniin biyya kanaatti ijaarame 50 eda'uu tokko waan jedhuun akkuma hundi keenyaa beeknu jechuudha. Naannoon tokko toorri tokko aanaan tokko yookiin magaalaan tokko naannoo tokkoof kan kennamu uummanni achi keessa jiraatu 50 eda'uu tokko yoo uummata naannoo kennamuuf san ta'e fakkeenyaaf haa jennu. Buraayyuun Oromiyaa jala kan galte uummanni Buraayyuu keessa jiraatu parsantii 50 eda'uu tokko waan ta'eef. Foormulaa isaa tokko kan lafti walitti dhaabbachuun akkuma jirtu ta'e lafti walitti dhaabbachuun ulaagaa isa jalqabaati. Amma akka Finfinneetti fakkeenyaaf namoonni kana kaasan jiru. Finfinnee keessa namoonni jiraattota jiraatan keessaa Oromoon 50 eda'uu tokkoon ta'uu kan jedhan jiru. Eenyummaan sabaaf sablammii magaalaa kana keessa jira. Akka magaalaa Adaamaa akka magaalaa Bishooftuu osoo hin taane wanti kuni akka malee daneessaa kan jedhanii gaafatan jiru. Teessoo teessoo mootummaa federaalaa jedhu duratti kaasnee jira. Qabeenyi biyya magaalaa kana keessa jirus akkasuma kan sabaaf sablammoota baay'eedha. Kuni amma waan kana irratti mari'achuuf Finfinnee irratti mari'achuuf Finfinneen kan Oromiyaa taatullee Finfinnee irratti mari'achuuf sababa gahaadha jedhanii amanaan. Garuu kana jechuun maal jechuudha? Marii kana keessatti Oromoon dantaa ijoo Finfinnee irraa barbaadu yookaan immoo akka Finfinneen taatu barbaadu dhabuu hin qabu. Dhabuu hin qabu jennu immoo Oromoo waan hunda argachuuf fiixatti bahee waan barbaadu hunda hin argata jechuudha. Oromoon warra kaan irraa waan barbaadu argachuuf ofirraayis waan barbaadu xiqqoo ishee kennuu qaba. Kana jechuun abbaa biyyummaa Finfinnee dabarsee kenna jechuu kiyyaa miti. Garuu akkaataa mootummaan federaalaatii fi Oromiyaan wal ta'anii akkaataa mootummaa federaalaa Oromiyaa fi Finfinnee wal ta'anii Finfinnee itti hoogganan abbaan biyyummaa Finfinnee Oromoo ta'uu odoon haaleen jechuudha. Kanarratti mari'atanii seera baasuun rakkoo qaba jedhee naman. Mariin biyyoolessaa kun akka nama dhuunfaa tokkootti kan ani amanu abbaa biyyummaa Finfinnee Oromoo irraa hin mulqa jedhee amanu. Abbaa biyyummaa Oromoo irraa moo mulqe waan biraati. Garuu immoo sanaa gaditti waan jiru irratti haala qabatama seeraatiin, haala qabatama seenaatiin, haala qabatama lafarra jiruun irratti mari'atamee waloo kan ta'uu danda'u. Yoo murtaa'e yoo hojiitti hiikame nageenya biyya keenyatiifis wal dhibdee biyya keenyatiifis bu'aa qaba jedhee naman. Durattis dubbannee jira. Biyya waloo ijaaruun barbaachisaadha. Biyya waloo hoo ijaarru salphaa miti. Bakka tokkotti peenfuulii ta'uu danda'a. Waan kennin waan qabnuuf. Aguma waa kennin immoo waa fudhannaa jechuudha. Kanaafi waan bu'uuraa irraa odoon dabin waan bu'uuraa waan jedhu fakkeenyaaf Finfinneedhaan wal qabata. Fakkeenyaaf waa'ee Finfinnee irratti maal kennuu danda'a Oromoon? Amma Oromoon kan qabsoo irratti geggeessaa ture tokko wanti Oromoo wal taasisu waa'ee Finfinneeti. Kanaan dura yeroo bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa teessoo isaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti darbe jedhamu mormitoonni hunduu utuu mootummaa naannoo Oromiyaa mormanii yookiin utuu OPDO utuu mormanii teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa ba'uu hin qabu jedhanii mormaniiti. Sababii mormii sanaatiinis as deebi'ee bakka Finfinneetti. Gaaffiin kan biraa Finfinneen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti haa deebitu kan jedhu mormitoota dabalatee hunduu ejjennoo kana qaba. Isa kanarratti maal kennuu danda'a Oromoon dhimma kanarratti? Anamma akka nama dhuunfaatti yaada si kenna. Mariin biyyoolessaa kana fidaa sana fidaa odoon ta'ini akka nama dhuunfaatti marii biyyoolessaa kana boodas kan eegnu dantaa bu'uuraa dabarsinee kennuu hin qabnu. Dantaa tokko irratti garuu kenninee fudhachuu qabnaa siin jechaa jira. Dantaan bu'uuraa ani jedhu fakkeenyaaf kan kennuu hin qabne. Abbaan biyyummaa Finfinnee Oromiyaa ta'uu kun haalamuu hin qabu. Abbaa biyyummaa jechuun akkam ta'a jechuun maal ta'a? Finfinneen kan Oromiyaati kan jedhu kun yoo xiqqaatee sadarkaa mallattootti taa'uu qaba. Kana jechuun Finfinneen pirezidaantii naannoo Oromiyaa jala galti jechuu miti dirqama. Yoo akkas hin ta'u ta'e Finfinneen kan Oromiyaati jedhee waraqaa irratti barreeffamuun yoo immoo mootummaan naannoo Oromiyaa hin bulchu ta'e hiika maal qaba? Hiikaa gurguddaa baay'ee qaba. Fakkeenyaaf teessoon mootummaa Oromiyaan Finfinneen kan Oromiyaa ta'e teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee ta'e yoo murtaa'e bu'aan nuti argannu baay'eedha. Fakkeenyaaf sabni tokko teessoo magaalaa guddoo isaatirraa waan argachuu qabu hunda Finfinnee irraa hin argata. Lammaffaa abbaan biyyummaa isaa seeraan kan mirkanaa'edha yeroo barbaadetti kileem gochuu hin danda'a. Sadaffaa eenyummaa isaa kan calaqqisiisan magaalaa kana keessatti seeraan waan deeggarameef ibsuu danda'a. Fakkeenyaaf muuziyeemii barbaade yeroo barbaadetti ijaaruu danda'a. Siidaa barbaade yeroo barbaadetti ijaaruu danda'a.
dhimmoota seeraa wal qabatan dhimmoota mana murtiitiin wal qabatan yeroo barbaadetti irratti hojjechuu danda'a. Afaan hojii magaalaa Finfinnee afaan Oromoo ta'uun carraa akkas ta'e. Kun faayidaa addaa kanaan dura jedhamaa ture irraa maal garaagarummaan isaa? Faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu jedhamee taa'urraati addaddummaa akkamii qabaata? Hin bulchu yoo ta'e gibirri mootummaa Finfinnee keessaa funaanamu mootummaa naannoo Oromiyaaf hin galu yoo ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa akka fedhetti akkuma magaalaa Oromiyaa kan biraa tokkotti hin hoogganu yookiin immoo akkasumatti hin bultu yoo ta'e maal garaagarummaan isaa? Sababa seenaa fi jechuun amma waan inni as keessa jira. Muuziyeemiinis ijaarameera. Kanaan duras giddugalli aadaa ijaaramaa ture. Afaan Oromootiin barachuun jalqabameera ammayyuu. Wantoonni tokko tokko wantoonni ta'an jiru. Kuni faayidaa addaa jedhamee taa'e sanarraati garaagarummaa maal qabaadha gaafi? Sababa seenaa fi sababa qabatama lafa jiruun Finfinneen magaalota Oromiyaa keessa jiran kan biroo irraa adda. Duratti ibsaan ture. Adda yoo jennu Finfinneen kan Oromiyaati miti jechuu miti. Garuu sababa seenatii fi sababa lafarra jiru haala qubsuma uummataatiin wal qabatee haala mootummaan federaalaa jiru kanaan qabatee haala qabatama biyya kana keessa jiruun Finfinneen adda jennee hoo yaannu biyya kana Oromoo waan lama kaayyoo lama qaba. Tokko dantaa ofii guutumaan guututti eegsifachuudha. Lammaffaa immoo tokkummaa biyya kanaa itti fufsiisuudha. Dantaa ofii eegsifachuu yoo jennu dirqama Finfinnee fudhannee Oromiyaa jala galchinee mootummaa federaalaatii fi sabaaf sablammoota kaa wajjin wal loluu manna dantaalee bu'uuraa abbaa biyyummaa dabalatee. Maaliif wal lolama? Amma sabaaf sablammoonni kan biraa magaalota Oromiyaa bakkoota baay'ee keessa jiru. Garuu wal lolli hin jiru magaalota Oromiyaa keessa. Magaalota Oromiyaa keessa sabaaf sablammoonni harka olaanaa qaban magaalaan jiru jira. Fakkeenyaaf sabaaf sablammoonni baay'achuu qofaatiin sababii saboonni kan biraa isa qofa hin jenne adda addaatiin dhufanii waan itti kaaste kan biraanis jira isaas hin kaasna. Sababii adda addaatiin sababii giddugala biyyaa waan taateef sababii daldala adda addaatiin sababoota hedduu tarreessuu dandeenya. Sababoota kanaan sabaaf sablammoonni kan biraa naannoo kana keessa Finfinnee keessa waan baay'atan qofaa fi dantaan Oromoon achirraa silaa argachuu qabu kan seenaatiinis qabu lafa isaa kan ta'e lafa jalqaba ibsaa turte lafa tuulamni naannoo kanarraa buqqa'ee miidhaa guddaan irra ga'e kana deebisee akka hin arganneef maaliif sababa ta'a? Yeroo murtaa'e booda yeroo ta'e tokko booda kan uummanni kun dhufe. Dhufuunsaa sun haa dhufu hin kabajamaa fi hin jiraata akkuma nama tokkotti akkuma magaalota kan biraa keessa sabni kan biraa hojjetatee daldalatee mana ijaarratee gamoo ijaarratee jiraachuu danda'utti jiraachuu danda'a. Akkamitti sababa ta'a? Akkamitti wal lola kaasuu danda'a yoo Oromiyaa jala galte Finfinneen kan jedhudha. Waan qabatamaa lafarra jiru haasofnaa miti. Amma waan qabatamaa lafarra jiru haasofna. Sababni inni walitti bu'iinsa fiduu fi fakkeenya Finfinneen keenya hoo jennee Oromiyaa jala galchinu lafti jira. Gamoon irra jiru kun jira. Uummanni jira. Mootummaan federaalaa irra jiru kun jira. Kana hundayyuu ilaalcha keessa galchuun irra jira jechuudha. Osoo akka Bishooftuu, osoo akka Adaamaa lafa Finfinnee keessa jiru sabaaf sablammoonni immoo 50+1 gadi jiran ta'e akkati jette mariifuu dhiyaachuun qabu. Mariif akka dhiyaatu kan godhe adeemsa seenaa fi haala qabatamaa lafarra jiru. Sababni walitti nu buusuuf immoo fakkeenyaaf magaalaa kana keessa sabnii fi sablammiin as keessa jiru kun walitti qabame Oromiyaa jalatti pirezidaantii Oromiyaa jalatti itti waamamsi isaa achi jala yoo jenne bu'uura yaadama federeeshiniin biyya kanaa itti ijaarame wajjin hin deemu. Kanaaf kan nuti gochuu qabnu itti fufiinsa biyya kanaa eeguuf dantaalee bu'uuraa Oromoo Finfinnee irraa argachuu qabu abbaa biyyummaa dabalatee eeggannee sabaaf sablammoonni biyya kana keessa jiraatan magaalaa kana keessa jiraatan akkuma jiranti jiraatanii magaalaan kun immoo teessoo magaalaa mootummaa federaalaa ta'ee haala kanaan itti fufuun barbaachisaadha. Kanarraa kan hafe Finfinnee akka Adaamaa, akka Bishooftuu, akka Mojoo, akka Naqamtee Oromiyaa jala galchinee deemna hoo jenne hinuma danda'amu. Garuu nageenya waaraa fidu. Kan amma nu jechaa jirru immoo nageenya waaraa fiduuf walakkaa kenninee walakkaa fudhannu kan jedhu irratti walii galuu qabna. Yaadamni marii biyyoolessaas kan. Kun amma yaada mootummaatis miti, yaada dhuunfaa kiyya. Yaada marii biyyoolessaatis miti jechuudha. Yoo Finfinneen guutumaan guututti Oromoo harkaa baate, Oromiyaa jalaa baate, dantaan Oromoo guutumaan guututti cabee jira, biyya kana wajjin hin jiraachisu. Yoo Finfinnee sabaaf sablammoota irraa guutumaan guututti fuunee
Oromiyaa jala galchine dantaan sabaaf sablammoota tuqamee jira. Sabaaf sablammoonni Oromoo wajjin jiraachuu danda'u. Maaliif tuqame amma ishee kana bakki murteessituun? Maaliif tuqama Oromiyaa Finfinneen Oromiyaa jalatti yoo bulte yookiin immoo mootummaan naannoo Oromiyaa yoo bulche dantaan sabootaaf sablammoota kan biraa haala amma jiran irraa addatti akkamitti tuqama? Qabatamaa ta'uu hin danda'u kaa. Qabatamaan ta'uu hin danda'ama jechuun teessoo magaalaa federaalaa jala jirtu tokko keessatti. Federaalli bakka biraas immoo magaalaa godhachuu danda'amu. Kun ukkoo waan ta'uu hin danda'u sababa ta'uu hin danda'u jechuun federaalli ofiisaa kan inni qabu biirooleedha. Waajjiraaleedha. As keessaatti biyya geggeessa. Akka Oromootti mootummaa federaalaa asii kaasnee Baardaar geechuun gowwummaadha moo? Inni akkas ta'uu qaba jechuu koo miti. Sababa ta'uu hin danda'udha malee. Kana gaama. Walii keessaa filachuu qabna gaafa siin jedhu fakkeenyaaf Finfinnee Oromiyaa jalatti deebisnee magaalaa guddoo magaalaa biraa goonaa abbaan barbaade. Amma kun qabatamaa miti haa ta'u haasofnu wajjin. Kana hoo goone Finfinnee kan taasise. Federaalumti maaliif lafa bulchuu qabaataadhaam tokko gaafa? Hin qabaatu. Maaliif Finfinneen federaala jalatti waamamti? Hin qabaatu. Garuu contested lands akka heera mootummaa biyya kanaatti contested lands kan jedhamu eenyutu waamama fakkeenya Dirree Dhawaan eenyutu maal chaartaraan bulaa miti federaalatti waamama. Amma federaalatti waamame Oromiyaan dantaa ishee barbaachisoo achirraa argatte akkan duratti siin jedhe kaayyoowwan lamaa isa wajjin oofa. Oromoo si fayyada sabaaf sablammootas Oromootti hin kakaasu biyya kanas itti fufsiisaa jechuudha. Filamma qabxii lamaan tokko naa eeriitii asirratti maaliif Oromootti kaka'u sabaaf sablammoonni yoo Finfinneen Oromiyaa jalatti deebite maaliif sababa maaliitiin? Akkuma siin jedhee Finfinnee keessa lakkoofsi Oromoo lakkoofsa warra kaanitii gadi. Fakkeenya warra amma nu hin mormuu maqaa waan barbaadu. Kanaaf lakkoofsi keenya guddaadha. Bulchiinsa Finfinnee keessatti nutu harka boyyaa qabachuu qaba hoo jedhame gaafin kun anaaf raashinaalidha. Haala ijaarsa biyya keenyatiin jechuudha. Lammaffaa dhimma seeratiin wal qabate adeemsa seenaatiin wal qabate adeemsa seeraatiin wal qabate Finfinneen magaalota kaawwan irraa adda. Maaliif adda? Magaala Oromiyaa taatee magaalli sadarkaa Finfinneetti sabaaf sablammoonni lakkoofsa Oromiyaa caalan hin jiru tokko. Magaala Oromiyaa taatee magaalli teessoo magaalaa mootummaa federaalaa taate hin jiru. Magaala Oromiyaa taatee magaalli qabeenyi sabaaf sablammoota guddaan keessa jiraatu hin jiru Finfinnee malee. Kanaaf Finfinnee seeraan seenaadhaan kan Oromiyaa haa ta'uyyuu malee mariidhaan negoosheeshiniidhaan abbaan biyyummaa keenya eeggame haala amma jiru kanaan teessoo magaalaa teessoo mootummaa federaalaa taate haala amma jiru kanaan sabaaf sablammoota fi ummatoota biyya kanaa wajjiniin yoo bulchine rakkoo hin qabu jedheen kanuma ejjennoon kun asirra. Ejjennoo keedha kun haa ta'uti inda bara kana keessa baay'een turru waa'ee marii biyyaalessaa kana yeroo kaasnu kan biraanii humnoonni siyaasaa Oromoo keessa jiranii bakka bu'aa achi keessaan qaban akkuma jalqaba kaaste. Suni bu'aa marii kanaa irratti dhiibbaa inni fiduu danda'u maal ta'uu danda'a yookiin immoo dhiibbaa hin qabu jettee yaadda? Isaan hirmaachuu dhiisuun bakka bu'aa achi keessaa dhabuun ajandaan isaanii isaan kaasuu danda'an achitti ka'eera ta'uu danda'a namni biraa kaaseera ta'uu danda'a. Garuu akka dhaabaatti akka jaarmayaatti kan bosona keessaa lolus jira kan magaalaa keessaa qabsoo karaa nagaa geggeessus jira isaan kun achi keessaa bakka bu'aa kan ofii isaanii ergatan hin qaban yoo ta'e bu'aa marii kanaa irratti dhiibbaa hin fiduu kan jedhudha gaaffiin koo. Paartileen Oromoo muraasni marii biyyoolessaa kanarratti hirmaachuu dhabuun irra deddeebi'ee akkuma jedhe marii biyyoolessaa hin dhaabsisu adeemsicha hin dhaabsisu dhiibbaa garuu hin qabaata. Dhiibbaan inni qabaatu maali? Paartileen siyaasaa akka qaama hawaasa tokkootti hirmaatan. Fakkeenyaaf naannoleen biraa paartilee siyaasaa isaanii bakka buufatanii ergatan. Naannoon paartii siyaasaa 5 qabu paartilee siyaasaa 5 irraa bakka bu'oota isaanii ergatan. Paartiin siyaasaa naannoo keenyaa 2 hin hirmaanne jechuun bakka bu'ootonni paartiin lamaan sun hafan jechuun lakkoofsis akkasumatti hir'ata. Kanaaf lakkoofsumarraa jalqabee miidhaa fidaa jechuudha. Garuu bu'aa waliigalaa irratti miidhaa agasii fidee hin amanu. Sababni miidhaa isaa inni hin amanneefis maali? Tokkoffaa akkuma tu jette ajandaan paartileen kun yoo hirmaatan dabalataan dhufu hin jiraatu. Waan paartileen kun achitti hirmaataniif duwwaa murteen addaa murtaa'us baay'ee hin jiraata jedheen amanu. Maaliif lakkoofsanis xiqqaa waan ta'aniif jechuudha. Sadaffaa fi inni dhumaa garuu yooma
murtee murtaa'ee rakkoo kan uumu ta'e illee itti gaafatamummaa isaanis walumaan qabaatu. Maaliif carraa kun isaaniifis kennamee jira. Carraa kanarratti hirmaachuun, carraa kanarratti hirmaatanii dantaa isaanii tarkaanfachiisuun, dantaa uummata bakka bu'aniitis tarkaanfachiisuun dirqama isaanii ture. Carraa kana dhiisanii bakka isaanii duwwaa godhanii sababa isaan bakka isaan duwwaa godhaniif Oromoon odoo waan dhabu qabaate akkuma qaamoleen biroo itti gaafatamummaa seenaa fudhatan isaanis itti gaafatamummaa seenaa fudhatu jedheen amanaan. Haa ta'u garuu qaamoleen hawaasaa bal'aa waan irratti hirmaataniif paartileen immoo qaamolee hawaasaa jiran keessaa tokko duwwaa waan ta'aniif murtee dabarsuuf immoo parsantii 100 osoo hin ta'in parsantii gahaa waan ta'uuf not entire representation but sufficient representation jedhama. Sufficient kan jennu isaa waan gahuuf kan achi jiru kun dantaa Oromoo hin faallessa jedhee yaadu isaan achitti argamuu dhabuun. Inni dhuma mariin biyyoolessaa kun akkuma siin jedhe marii hayyootatii miti. Marii biyyoolessaati. Kan irratti sirriitti akka hirmaatu barbaadamu uummata bal'aadha. Odoo marii hayyootaa ta'e akka duratti siin jedhe paartileen hin jiraatu taanaan marichi hin jiru. Marii biyyoolessaati irratti garuu paartilee siyaasaa hin jiran jechuun mariin hin jiru jechuu miti. Garuu marichi ammallee guutuudha uumaa rakkoo hin qabaatu jechuu miti. Rakkoo kana kan uume garuu qaama waan kana gaggeessu duwwaa osoo hin ta'in paartilee mataa isaaniitis waan dhufuufis itti gaafatamummaa seenaa fudhatu jedhee namanaa jechuudha. Tole ani gaaffii dhimmoota irratti haasa'aa turre kanarratti kan hin qopheeffadhe kanuma agammaa kana wanti amma ammaatti haasa'aa turre keessaa kan hafe garummaa haasa'uun qaba uummataa fi waan dabarsuun qaba waan inni uummatatti himuun qaba jettee kan yaaddoo jiraate carraassii kennaa dhumarrattis wanti itti jettee xumurtoo jiraate kunooti kaamera. Thank you Biqilaa. Carraa naa kennuu keetiif baay'ee galatoomi. Wanni itti dabalu yoo jiraate qabsoon keenya durattis dubbachaan ture qabsoon keenya sadarkaa baay'ee keessa darbee sadarkaa walxaxaa keessa darbee akka Oromootti bakka amma jirru kana geenyee jira. Kana booda irra jireessaan kan gara fuulduraatti nu ceesisu qulqullina yaadaa dorgommii yaadaa irratti hundaa'udha. Isarratti invest godhuudha. Kanaafi akka hayyoota Oromootitti kanaan dura kan ittiin beekamnu yaada haaraa hin fudhatan jedhaniitu nu komatu. Akka paartileetittis akkuma hayyootattis immufannaa dabnee aarraa waan duraan qabnu tokko immoo akka nu jalaa tuqamu hin barbaannu. Waan takkaa barraa'e akkuma sanitti barraa'ee akka turu barbaanna. Akka xinnuma isheetillee fooyya'u akka yeroo wajjin deemu hin barbaannu. Sagantaan siyaasaa keenya yeroo wayii barraa'ee achi booda akkuma hin tuqamneetti ilaalla. Kana keessatti dhaloonni haaraan yeroo hundayyuu saffisanii guddachuutti amanuu qaba. Jijjiiramuutti amanuu qaba. Haala qabatamaa addunyaan irra geesse, haala qabatamaa biyyi irra geesse, haala qabatamaa naannoon kun East Afrikaan jedhamu kun irra ga'e hubachuun barbaachisaadha waan ta'eef yaadaaf banaa ta'uun baay'ee gaariidha. Keessumaa immoo hayyoota jennee bakka adda addaatitti namoonni yaada adda addaa tarkaanfachiifnu yaadni keenya waloon maalidha? Fakkeenyaaf Oromiyaa irratti dantaa Oromiyaatiin wal qabate yaadni waloo mul'anni keenya waloo maali? Itoophiyaadhaan wal qabate Itoophiyaa akkamitti ilaalla? Haalli Itoophiyaatti ilaallu irratti wal qabate mul'anni waloo nu qabnu maali? Kan jedhu kanarratti yeroon gaafii itti wal gaafannu, yeroon itti wal falminu, yeroon itti immoo bakka itti wal falmine wal injifannetti waliin hojjennee wal tumsinu jiraachuutu irra jira. Kanaafi carraa kanatti fayyadamuun gaariidha. Waan yeroon barbaade hojjechuun nurraa eegama jechuu barbaada galatooma. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya har'aa kan keessummaa keenya Lammii Simee waliin taasifne kan haga ammaati qophii keenya har'aa kanarraa hubannaa bal'aa odeeffannoo dabalataas argattaniittu jedhee namana yeroo biraas keessummaa kan biraa namoota yaada kanarraa yaada adda ta'e qaban yaada kanarraa faallaa ta'e kan qaban yaada kan biraas yoo ta'e kan uummataaf dabarsuu danda'an isaaniinis finnee asitti waliin haasa'uuf nuti waltajjiin keenya yoomiyyuu banaa ta'uusaa isin beeksifna namoonni yaada qabdan yaada keessan dhuftanii asitti gumaachuu asitti yaada keessan uummataaf qooduu ni dandeessu. Qophiin keenya kan har'aa hagasuma nagaan.